Mallattoolee dura haati takka ulfaa'uu isii ittiin beektu keessaa tokko marsaan laguu yookaan dhiigni yeroo isaatti dhufuu dhabuudha. Hormooniin piroojestiroonii jedhamuu fi kan istiroojiinii jedhamu kan ovaarii irraa bakka korpus luteem jedhamu bakka hanqaaquun irraa kaate irraa kan burqan gara boodaa irratti garuu pilaasentaa irraa yookaan obbaatii irraa kan burqan akka keessoon gadaamessaa indoometriyeemiin bakka yeroo duraa sanii marsaa laguu tahee dhiiga waliin yaa'u sun akka hin yaane godheeti ulfi akka itti fufuu godha sababa kanaaf. Akkuma ulfi uumameen torbee afuraffaa booda jechuudha. Keessattuu torbee afuraffaadha hanga torbee sagalii keessatti haadholiin hedduun lolloocii fi haqqisaa akkasumas nyaata jibbuudha ofirratti argu. Kun immoo sababa hormoonii HCG jedhamu yookaan immoo himaan kooriyoonik gonaadootiroofiin kan jedhamu kan obbaatii irraa burquuni. Sababa hormoonii kanaatiif baatii 3 jalqabaa keessatti haadholiin hedduun lolloocii yookaan haqqisaa kana ofirratti argu jechuudha. Lolloocii fi haqqisaan ulfaa wal qabatu kuni namoota hedduu keessatti salphaadhuma nyaatuma jijjiiruudhaa fi tarkaanfii muraasaan namatti wayyaa'uun mala. Haa ta'u malee namoota tokko tokko keessatti sadarkaa hypermesis gravidarum jedhamu irra ga'uudhaan namoonni waa hunda haqqisanii sadarkaa yaachisaa irra yoo gayan hospitaala dhaqanii yookaan dhaabbata fayyaa keessatti yaalamuun yeroo dirqama ta'ullee ni jiraata. Haa ta'u kun baay'ee miti parsantiin isaa baay'ee xiqqaadha. Lolloocii fi haqqisaan kun baatii 3ffaa booda yookaan eega ulfii ji'a 3ffaa gaheerra ni dhaabbata. Sababni isaas haadholiin ulfaawwan wal baraa dhufuuf qaamni isaanii kun gara booda irratti guutumaan guututti dhabamuu mala yaachisaa miti. Mallattoon biroo kan yeroo ulfi jalqaba jiru yookaan baatii 3 duraa keessatti haadholiin ofirratti argan keessaa tokko miira dadhabbiiti. Haala baramaa hin taaneen haalaan dadhabuu fi yeroo dheeraadhaaf rafuufaa yookaan miira hirriibaa qabaachuudha. Kun immoo hormoonii piroojestiroonii jedhamuun wal qabata. Hormooniin kun hormoonii ulfaa jedhamuudhaan kan beekamu. Hojiin hormoonii kanaa ulfaa tiksee hanga baatii 9tti jechuudha yookaan hanga ulfii dhala gahuutti yookaan da'umsa hanga gahuutti tursiisuudha. Fakkeenyaaf akka gadaamessi dagaagee ammallee akka hin kottoonfannes dhorkuudha. Dabalataan garuu mar'imaan waan laaffisuuf yookaan peeristaalisisii waan dhaabuuf gogiinsa garaa fa'aa qabaachuun mala haadholiin takka takka amma garaacha kun na dhukkuba namni jedhus jiraachuun mala. Kun immoo maalidhaa? Lower esophageal sphincter yookaan immoo ujummoo dhiqimsaa kan gara gadiitiin jiru waan laaffisuuf asiidiin garaacha irraa jiru waan ol deebi'uuf nyaata na gubee yookaan immoo mallattoo garaachaa himachuun mala yookaan garaacha kun na dhukkubee waan jiru himachuun mala. Dabalataan hormooniin kun miira amma loluu fi jijjiiramuu amalaa fa'aanillee wal qabata jedhameeti kan yaadamu. Hormooniin biroo hormoonii istiroojiinii jedhamudha. Hormooniin kun hormoonii piroojestiroonii kan reefu kaafne waliin hojiin isaanii wal fakkaata walitti dhiyaata wal gargaaruudha hojiin isaaniiti. Fakkeenyaaf gadaamessi akka dagaaguu fi ulfaaf haala mijataa akka uumu taasisuu marsaan dhiigaa haadhaa yookaan dhiigni haadhaa akka dabalu gochuu harmi faanni akka guddatu gochuu kanaa fi dhiigni walumaa galatti blood flow to kidney fa'aa akka dabalu gochuudhaan fincaan faanni amma ammatti nama qabuuf wal qabata jedhameeti kan yaadamu. Dabalataan fincaan amma nama qabu dhiibbaa yookaan ulfaatinni gadaamessaa afuufaa fincaanii irratti qabuudhaanis wal qabata. Yeroo ulfaa marsaan dhiiga haadhaa dabaluun kun gogaan isii ifee bareeduudhaan wal qabata jedhameeti kan yaadamu. Dabalataan yeroo ulfaa jijjiiramni gogaa irratti dhufu fakkeenyaaf finniisni nama tokko tokko irratti finniisni baay'achuun yookaan fuulli kun gugurraatti ta'uun faanni ni jiraata waan ta'eef kun ibsa dabalataa barbaada yeroo biraatti deebina. Jijjiiramoota haadholiin ulfaa ofirratti argan keessaa tokko ulfaatinni dabaluudha yookaan kiiloon qaama isaanii dabaluudha. Kun immoo sababuma ulfaatii fi dhiigni isaanii dabaluu fi ulfi guddachaa dhufuudhaan kan wal qabatu. Giddu galeessaan haati takka kiiloogiraama 11 hanga kiiloogiraama 16tti ni dabalti jedhameeti kan yaadamu. Namni ulfaatinni isaa normaalii ta'e jechuudha. Jijjiiramoonni gurguddaan kanneenuma dabalataanis
harmii guddachuu fi dhukkubbii harmaa fa'aa qabaachuu nyaata tokko tokko fedhu nyaata akkanaatu natti bareeda nyaata akkanaa naaf fidaa jechuu fa'aa yookaan immoo nyaatuma akkanaatiin jibbaanarraa fageessaa jechuun fa'aa ni jiraata. Mallattooleen dhukkubaa kan amma fakkeenyaaf akka haqqisaa fa'aa yookaan dadhabbii fa'aa fi mallattoon tokko tokko kan haadholii ulfaa yaachisan baatii 3 jalqabaa booda first trimesterii booda waan nama dhiisaniif waan wayyaawaniif ulfi qaamaan waan wal baruuf wanti yaachisan hin jiraatu jechuudha.